Yesus Kristos du'a Alazar kaase monkaaf. Yesus Kristos du'a kaaseera. Goobas du'a ni kaastaati du'a ni kaastaa. Ina amantu yoo ta'e anaan olittuun hojjettoodheera waan ta'eef ilma hojjedha. Nan kaasa. Hin kaasa jedhe takka hin kaasu jedhe. Nan kaasa. Nan kaasa. Okay. Haacaaluu Hundeessaa kaasuu ni dandeessaa? Reenfa isaa qorre malee hin kaanu. Haacaaluu Hundeessaa kaasuu ni dandeessaa? Yes or no? Cufadha laan dubartiin cufadha. Iddoo Hacaaluun dhaqiin gaama iddoo Hacaaluuni. Naan dhaq. Okay. Iddoo akkoo kiyyaan dhaq. Akkoo tiyya takkaan jaaladhu boqote. Akkoo tiyya kaasuu hin dandeessaa? Akkoon kee amma ishiini na biraan dhufne. Iddoo keessa hin dhufne hin beektu. Akkoo kan kee kaasuu hin dandeessaa? Amma halkanirraa naa zaabira zaa torba zaa saddeet Raggaasa gaaffii deebii gabaabaa ilaalaa please yaa please asteer dhaabbadhu yeroo dhiiraa hojjaa ijoolleen islaamaa naafaan hin dubbatu obboleettii tokko gaafachuutu jira Abbu kottume yaa jaran mee cufadha an nama tokko namni islaamaa dubbatu mee kabajaa namni islaamaa qabu dhaggeeffadha dubartiin as keessa natti hin dubbattu dhiirtiinis naafaan hin dubbatu hanqanan karadhee dubbadhaa jedhu isin dhiira keessan hin kabajan dhiirtiinis dubartiin kabaju maal taatan mana mee mana waajiidha qaate akkanatti ijoolleen islaamaa seentee takka keessa taa'uu dandeessu isin kabajee carraa isinii kannee feetan deebistanii deebisuu baatan naarrabsitanii feete deemtan isin hin buusu yooduma teessanii carraa keessan eeggatan mee deema dhiira teessa mana bantee ijoolluma teessa dhiiraa fi dubartii kana waliin neexee hojii teessu deema akkana quraan hojii teessee hojjaa sooti fidaa hin jiru hin argitu biyya lafaa irratti please Raggaasa hin hojjedha naan kaasa naan jette du'a naan kaasa jette Haacaaluu kaasuu dandeessa moo hin dandeessu Yesuus du'a ati nama lama sadi afur kaasuu dandeessa jedhe kana na caala raawwattan jedhe hojjettan jedhe Haacaaluu Hundeessaa kaastee Oromoon dhiiga boochee deebisuu dandeessa moo hin dandeessu yoo hin dandeenye Yesuusitti warra amanee miti dubbii eelaa gaamma asirratti dubbiin kuni maayikoo biraan atti goota gara naa walitti fuudhanii mataa waliin dha'uun gatiin qabu. Ani waliin hin dhoyin obboleessa koo boqonnaan dubbise waan Yesuus jedhuun jedhe maa ati didda yaa warqee. Maal takkaa gidduutti carraan nuu kenne kan jechuun nu hojii yaa zaame qaasaa turtee miti carraasii kanneen dilasi hojii haasoo hin uummanni wayii afaan dubbatanii. Xiqqoon irratti dabalashi. Hin dabali nama tokko nama lama wajjin haasawaan nama tokko ma wajjin fixadha. Nama deebii farqaa qabuu fi nama deebii farqaa hin qabnellee. Eenyu deebii okay Raggaasa. Hin dandeessu miti kaasoo okay dhiira dubartittiin dabara bakka hin dandeessu miti Raggaasa. Jedhee haasa'ee atumti. Maaliin haasa'an deebisuu hin dandeessu mi Haacaaluu kaasuu hin dandeessu mi. Goobasi simple si gaafadha simpliin si gaafadha qoya daqiiqaa kana simpliin si gaafadha Yesuusitti amantee naan amane naan jetti warra Yesuusitti amane moo amanni jennaan warra Yesuusitti amane Yesuus namni natti amane waan an raawwadhu hunda raawwata jedhee dhuga dubbate moo dhara dubbate naan dhuga dubbate naan jetti waan Yesuus raawwata naan naan jetti Yesuus Kiristoos du'aa hojii isaa keessa du'aa kaase du'aa ni kaafta naan naan jetti Haacaaluu kaasiin sin jedhe ni kaaftamoo hin kaastu. Amma iddoo Hacaaluu miti amma dubbiin iddoo Hacaaluu miti. Nabuusi malee takka. Nageette ayyee. Okay ta'ii tanarraa hin fudhadha baay'ee deemati. Okay diba dadhabni. Okay siin gaafadha warqee. Olee. Ambiraan afaan hin dubbatin si gaafadha. Boqonnaa kana dubbistee yeroo meeqa deddeebinee dubbisnee dhaggeeffattee mi? Yaa. Okay siin gaafadha. Yesuus Kiristoos dhuga dubbate moo dhara dubbate boqonnaa kanarratti? Dhugaa dubbate. Waan inni dubbate san dubbiin san dubbii dhugaa hojiidhaan argamti moo argamtu? In argamti. Yoo Yesuus gartee nama akkanaatiitu bara akkanaa dhufa kan jedhu taate waan san raawwatamu moo raawwatamu? In raawwatamu. Goobas Yesuus Kiristoos dhugumaan isinitti himaa jedhe namni anatti amane waan hojjedhu hunda raawwataa jedhe warqiin dura dursee Yesuusitti warra amane irraa immoo warra itti amanin. Waan itti amane dhibbaa dhibba. Goobas namni anatti amane waa hunda raawwata jedhe warqeen hin raawwatti waan Yesuus raawwatu hunda. Eeyyee. Goobas waan Yesuus raawwate keessa du'a kaase moo kaasne hojii isaatiin. Kaase. Warqeen du'a ni kaafti. Akka galumsa isaatti. Ati gama hin jenne ansiin jenne. Sansi gaafan. Kaasuun namni natti amane hundumtu waan amane naan jedhu durii gaafiin si gaafa dhedhu yes naan jettee. Okay yes. Du'a ni kaasta. Yes. Du'a ni kaafta. Okay Haacaaluu Hundeessaa kaase.
Hacaaluu Hundeessaa kaasii jette Yesuus yeroo biyya lafarra turetti jechuudha. Karumarraa deemee kana kaase ati yoo tette sii kaasaan turre. Ansan siin hin jenne. Waan Yesuustu jedhe ansan siin hin jenne. Du'aa kaasuu niin danda'an an jette. Du'aa kaasuu niin danda'an an jette. Du'aa kaase miti Yesuus. Okay, Hacaaluu hin du'e mun. Namuma kararra du'ee dhimma mataasa waan adda addaatiin du'e hundumaa deemee kaasaa ture miti. No kaase ansan siin hin jenne. Kanaafuu Yesuus ni kijibee jechuu Yesuus warri Yesuus ta'e malee hin raawwatu jechuu. Miti? Kanaafuu okay Hacaaluu ni kaaftamu kaasuu ni dandeessamu dandeessu. Akkas miti akka inni itti barreeffame akka dubbiin sagalee waaqayyoo. Akkana jedhe irraan sii deebi'e. Warqi irraan sii deebi'e. Luqqisii tokko fudhattee irraan sii deebi'e. akkasumas jettee ittiin adeemuu sirrii. Luqqisiin amma haayilaa luqqisiin kun kan kijibaati moo kan dhugaati? Dhugaadha dhibba. Okay eega dhugaa taate hin dubbatin waan biraa. Yesuus Kiristoos namni natti amanu du'aa ni kaasa jedhe ni kaastaa du'aa yennaan eeyyee naan jette Hacaaluu Hundeessaa kaasuu ni dandeessaa. Hacaaluu Hundeessaa filatteeti. Gooftaa Yesuus kararraa naan jaaladha isa. Yesuus Alaazaar nuu kaase daa'ima nuu kaase jedhan nagarsiisaa jedheen iddoo qabriidhaa bakka awwaalchaa. Yesuus akka yeroo sanaatti fi battala yeroo sanaatti malee ati amma kana atuma kararraa wal falmaa jiru. Hacaaluu na kaasettee na Yesuus akka jedhe namni natti amane Yesuus na daran hojjettan jedhe Yesuus daran hojjechuu dandeessa akkas jedhe Yesuus daran ni hojjettaa? Jedhe. Waan inni jedhu hundumtuu ayyee tokko sirraan deebisu Yesuus du'aa tokko kaase ati du'aa sadi kaasuu ni dandeessaa nuuf amma akkootii fi akkooteetii fi Hacaaluu kaasuu dandeessaa? Maaliif akkoo filatta? Akka dhufiinsa isaatti kaasa malee warra darbe yookaan warra ati natti himtee akka dubbii sagalee waaqayyoo na ajajetti akka gurra qulqulluun. Amma sii galee jira namni hundaaf galee jira ayyee obboleettii kaasuu ni dandeessaa akkootii jedhiisi. Obboleettii keessa ati jetteefis akkasittiin kaasa miti. Inni afuraan geggeeffama. Atis deema hanqasuma sigale nageetti goobazii hanqasuma fixe. Okay hiika ni jetta. Sittiin dabara dhaggee uummata pheenxee kan argite warra keessan laala akkanumatti firraa kijiba wangeela fudhattu kiristaanni harka dhiiftan alhamdulillah wangeela keessan akkana isin lallabu baga dhiiftan obse boqonnaa kana dubbistee. Okay Yesuus dhugaa dubbate moo dhara dubbate? Dhugaa dubbate. Goobas dubbiin isaa gartee dhugaa dubbatame san waan san hin raawwatamu raawwata waan inni jedhe san. Hin raawwatama. Ati obseen nama Yesuus itti amane moo Yesuus ganee ittiin amanin? Yesuus itti amaneera. Hojii Yesuus raawwate hin raawwatamu raawwattu? Hin raawwadha. Yesuus du'aa kaase moo kaase? Kaaseera. Du'aa ni kaafte obseen? Eeyyen. Hacaaluu kaase? Hacaaluun hanga du'e waggaa meeqa lakkoofsiseera? Ani manqa maal lakkaa du'aan du'uma jechuun. Ko Yesuus Kiristoos alaasiri guyyaa afur buleera. Haacee jedha haaceen deebiif deema haacee. Akkasiin miti dhage. Yesuus Kiristoos alaasiri guyyaa afur buleera shii haga du'e. Akkamitti nama waggaa meeqaa kaasuu jettaati? Okay ha guyyaa meeqaa kaaftayyee qoy ha guyyaa meeqaa kaasuu dandeessa? Okay dhaabbadhu. Ha guyyaa meeqaa kaasuu dandeessa? Qoy holdan. Okay holdan. Ha guyyaa afuriiti moo ha waggaa takkaati moo ji'a takkaati moo ha sa'a takkaa kaasuu dandeessa? Kafeete. Ka waggaa sun. Okay Hacaaluu manaa kaas. Hacaaluu naa kaas. Hayyee Hacaaluu manaa kaas. Okay alaasiri Yesuus gaafa san alaasiri boolla alaasiri bira deema. Naa wajjin natti iyyite Hacaaluu kaasii haacee jedha haacee kaasii obsine siif. Dhage Yesuus gaafa sanii bira deemee kaase amma Hacaaluu bira hin jiru akkam godhee kaasa. Yesuus dhaquun malee itti kaasuu hin danda'u. Dhaqee kaase ka. Waan sin jedhe Yesuus iddoo waaqayyoon iddoo san dhaqu malee kaasuu hin danda'u Yesuus. Yesuus waan hunda fakkeenyaan bira deemee hojjete. Waan sin jedhe Yesuus ni danda'a hin danda'u naa jedhe dhaqu malee kaasuu hin danda'u. Ni danda'a. Kaaseyyee Yesuus waan raawwadhu hunda raawwattan jedhee kaase. Aceema hanga du'ee tureera siin jedhee akka alaasiri guyyaa fuudhee. Hanga fadhe haa turu. Ka guyyaa meeqa? Okay ka guyyaa siifin kan namaan siifida nama maatiin sarara ka waggaa afurii barbaadamu ka ji'a afuriiti moo ka guyyaa afuriiti moo ka torbaan afuriiti moo ka sa'a afurii barbaadda. Yookaan ka ganaa du'uuf sifinna ballama seeni sirraan waraaba addunyaa irratti maxxansa. Maaliif namni du'e kaasuu dandeessa moo dandeessu Hacaaluu? Namni du'e maaf kaafama? Maaf kaafama namni du'e? Galatoon deem akkana peente hiika. Jira. Waan kun ifa sii beemu siin banne uummanni akka diidu jira argita moo argitu? Argee.
Argitamuun argituun si anaa shawwadu jira moo isaan tunu shawwadu jira? Ani baay'ee bitaa namatti gala. I'm confused. Thank you. Takkaa biyya lafaarra jiraattee nama du'aa kaasu kiristaanuma daaqoon faarfataa raajii maatii isaa boqotte.